Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isinin jecha har'aan tanaan ganamaan aadaa uffadhee amma awuccu aadalleen uffadha yeroo fi malee kanatti qoqophoofnee as dhufnee jechuu kana yoo argitan isinuu hin beetanii waan dhufneefi jechuu kanaaf akkasumas beeksisa qabanna beeksisni keenya har'aan tana xiqqoo isiniif mul'isaa qo'e. Kana fakkaata jechuun beeksisni kana fakkaata nu wal malee maal qabna jedha. Nu wal malee maal qabna jechuun isinuu hin beekani jechuun akkasuma aartistii teenna sabboontuu qaaloftuu jaalatamtuu kabajamtuu addina iman kaasetti fi eebbisiifataa jirti. Kaasetti eebbisiifatti Saatardee Julaay 31tti Saatardee kana sa'a 5 irraa eegala jalatti isinii barreessa. Adresi fi wannoo namni magaalaa Elementen daangaa Elementen Brooks Fort Memory akkasumas for Saskatchewan area kana warri jirtan sa'a 3 sa'a 4 drive gootanii dhufuu hin dandeettanii welcome isinin qubachiisuuf welcome dha. Kanaaf koottaa bira dhaabadhaa bashannana sirba akkasumas addina iman kaasetti fi eebbisiifatan abbaa warraa isii wajjinu eebbisiifatan malee artistoonni teena qaqqaaloftuun jajjaalatamtuun hedduu keessatti argamaa jechuudha. Kanallee artistii Haftaamuun keessa jira, artistii Abdii Ibrahim keessa jira, artistii Barro jira yoo feetan tirrii sirbitanii yoo feetan shaggooyyee sirbitanii yoo feetan hin dhiichiftanii yoo sirba addunyaa kanarra jiru hunda isin sirbuu fi isin bashannansiisuuf qophaa'anii jiranii please rabbii keessanii jedhaati arrabbillee jedhu dhiifama namni isinitti tolee bira dhaabadhaa koottaa nu isaaniyyuu wal malee maal qabna jedhanii isinillee bira dhaabadhaa koottaa sappoorti godhaa kaasetti isii laala fi eebba isii irraa bira dhaabadhaa koottaa isiniin jenna anillee haguma danda'uun waan irraa eegamu chaanaalii qabaadhe isii dabarsaa jechuu fi isii dabarsuu fi kanaaf bira dhaabadhaa please Oromoo kun yeroo duraati yeroo dheeraaf Elementenitti yeroo duraati na fakkaate yeroo dheeraaf jechuu akkasumas artistoota akkana walirratti fidanii yeroo duraatiif waan ta'eef irraa nafinaa bira dhaabadhaa koottaa bashannanaa taphadhaa gatii laafaa ta'een gatii xiqqaan sirbitanii bashannantanii aadaa sirba jira ijoollee sirba adda addaa argitanii ijoollee teessanillee sirba argisiifattanii Oromummaaleef bira dhaabattanii artistoota yoomawwaata ambichaa irraan boo'ina yoo jirtu bira dhaabadhaa sappoorti isaan godhaa ijoollee ciccimtuudha namoota gaggaarii namoota sabboontota bira dhaabbachuu qabna koottaa isiniin jedha. Kanaaf dhaamsi kiyyaa har'a dhufe kanaafi guyyaa birooti haga walitti deebinutti nagaan jiraadhaa galeetoomaa waan na dhaggeeffattaniif share like godhaa warreen Elementen kana keessa YouTube kana argitan waan chaanaalii kana laaltan share godhaa fi anaaf oduun ta'in isiif share godhaa. Argisiisa nama hundattuyyuu koottaa irraa nafina Saatardee kana Julaay 31tti Julaay 31tti irraa nafina bira dhaabadhaa sa'aatii 5 irraa eegala na fakkaate wannoon isii hin jira achirratti post isinii godha please rabbi keessanii jedha bira dhaabadhaa Oromummaa keessaniif argitanii namoonni garii maaliif rabbiif jetta illee yoo jettan dhiifama guddaadha jechuun kiyya afaan illee waan na barateefi kanaaf Oromummaa keessaniif jecha bira dhaabadhaa sappoorti godhaa jajjabeessaa
yeroo duraati fi kanaaf irra deddeebi'ee isinitti dubbadhe akka isaan gammadanii galan isaan goosisaa koottaa sirbaa tirrii sirbitanii shaggooyyee sirbitanii sirbummaan isin hin dhiichifne hin jiru sirba hunda jira ka dhiichisu barbaades taa'ee daawwatu barbaades hundaayyuu hin danda'ama kanaaf koottaa bootallee bootaa bashannanaa isinii tolu koottaa hin hafinaa warri ijoollee laaluuf geesse qabdan qabattanii maatii keessan wajjin koottaa bashannanni kanuma ka jiru koottaa bira dhaabadhaa isiniin jedha irraa hin hafinaa asistina imaa namni wallaaltan hin jiru akkasumas abbaa warraa isii wajjinuyyuu kanaaf irraa hin hafinaa kaasitti si ilaalaa fi eebbisii irraa qoodamaa isiniin jedha galatooma isin jaalladha.